waggoottan shanan ittaanan keessatti sagalee keessan oonuu kennitan Itoophiyaan caalmadhaan Afrikaadhaaf fakkeenya taatee ni mul'atti. Nageenya amansiisaa, dimookiraasii, guddina dinagdee fi hawaasummaadhaan caalmadhaan ni mirkaneessiti. Kun akka milkaa'uuf filannoon keessan paartii badhaadhinaa ta'u, badhaadhina filachuun biyya sabdaneettii fi dimookiraatawaa taate ijaaruudhaaf, badhaadhina filachuun tokkummaa biyya keenyaa cimsuudhaaf, badhaadhina filachuun hiyyummaa keessaa ba'uudhaan egeree amansiisaa ijaaruudhaaf, badhaadhina filachuun dimookiraasii dhugaa filachuudhaaf, badhaadhina filachuun nageenya waaraa mirkaneessuudhaaf, badhaadhina filachuun dhaloota qaamaa fi sammuudhaan cimaa ta'e ijaaruudhaaf. Mallattoo filannoo keenyaa naloo qabaniidha. Badhaadhina filadhaa, ulfaadhaa galatoomaa naaf jiraadhaa. Oh, oh, oh,
Salabia